anumatti faadhaan barbaade osoo inni itti baasan xiyyataan hangartee manaa ba'ee ala jiru ani gaamana oowwifadhee cabjee taa'uun kun xiyyatanii silaanii fuudha jee gartee itti yaadu jiru tunaa haftu malee teenyaas ni rakkatti. Tamtuu dura duuba fayyara kanaa tanaa dura maatii ilmaan nagayaan taa'ee guddifachuu jiru. Sababaa maqaa caalaatiin caalaan gartee dhiisee achitti kasi nafuusi taa'ee sababaa dhagatti gartee aboo an rakkoodhaaf inni wanne rakkoo tanaas hin danda'u. Gammada rakkoon dilee dakheesse dabarsan caalaa mana nan deebisinii natti hin deebisinii hin danda'u miidhama lammadaati. Intalti tunis hammeenyi isii hangam takka akka hamtuu taatee hin beeku kanarraa ka'ee miidhaanis sababaa kiyyatti jawaati illee itti taatee ari'a. Roobuma kan jedhee sanniin hunda gobbata. Yoon dogoggora jiraadhees kana sanuma yaani sababuma ka'e. Yoo abbaan badii ifii kana yoo abbaan fitu. Ana jawaadee akka fedhe ta'uu sababaa keenya garuu nagee rabbi manatti haa deebisu nuti illee hin deemnee barbaada. Ila hanga ammatti gaa bilbilli isaatis kunoo hin bu'u isiidhaa taatu kunoo ijoolleen irra dhiisee deemee boo'ichummaan isii sanoo hangam takka akka garaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya qaqqaalii kabajamoo jaalatamoo bakka jirtanii salaamtaan teenya ta'oonni irraa hojjete qilleensa irraan barreessee isin haala qabu isiniin jecha deebinee dhufnee jirra gaa'eeti ramadaana xumura jala geenyee jirra. Amma gaa hara hiidaa har'a guyyaa 24ffaa geenyee jirra. Gara xumuraatti achi isinee jirra gaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Warra khayriin ramadaana isaan qunnamte rabbi nu haa godhu isinis isin haa godhu walumaanuyi as geenyee jirra gaa kun alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galanni haa ga'u irra deemeetiin jaamallee rabbiif galanni haa ga'u alhamdulillahi rabbil aalamiin. Guyyaa muraasaan nu hafe jechuudha. Insha Allah rabbiin khayrii isaa nu haa qunnamsiisu. Kanuma keessa garuu maal qabattanii dhuftan jechuun keessanii akkuma laaltanii agartanitti egaa kabajamtuun ulfaattuun jaalatamtuun aadde furmaatee viidiyoo isiin martee akkuma tasaatti ammoo antanaan qilleensa seenee anis arge taate gaa'ii silaa'u gaa'ii isiin tun obboleettii xiyya guddoodhaa haadha manaa saahiba kiyya qaaliiti gifti ture juwaateedhaa jechuudha. Akkuma laaltanii agartan sanitti gaa ana amaa wardiidhaa juwaateedhaa walumaanuu nu ariitee turte. Akkuma waliin nu ariiteen gaa juwaateen manatti waliin deebinee jechaa jirti furmaateen jechuudha. Inshaallah rabbiin gaa khayrii nu haa dhageessisu. Caalaanis kunoo maaliif jira jechuun keessan oolamu gaa ari'amne dhugaadhaa isaan ol deebi'ee kara manaa jennee wanti gaa gallee. Eegaan galees kunoo gaa wantanaan akkuma viidiyoo isaanii qilleensa seenatti hin argee kunoo gaa isiin akkana jechaa jirti. Juwaateen manatti waliin deebinee ilaa hangammaan deebinee jechumaan jaraa wajjin kutee jechaa jirti. Garummaa wajjin hin kunnee dhugaadhaa. Tas gabbaayitii haala sani hara manaa ol deebi'ee jeetiin gaanis maawartii fuudhee galee. Kunoo gaa maawartii illee gabbaanee barbaannallee naan hin jenne isiinis isa saniis akkana waliin jira gaayitii amma garuu dirqama gaa dirqamni dhufnaan gaa hangallee barbaaduu waan hin oolamne takkanaatii jechuudha. Maaliif akka gaa inninis alatti hafee eegas booda deebi'ee illee gaa hara mana isaa ol deebi'uudha qaba. Dubbiin jabaannaan gaa ka'ee barbaaduun kiyya waan hin oolamne. Kimiyyaa katana fakkaatti illee nu hin beeku. Waa kimee harka seenee kimee bira dhabuu dhiisuu harka hin seenu. Ramadaanaan akka taphtiiriiroo. Ramadaanaan gaa yoo waan akkasii goote gaa tabiraatii jechuudha bara isiin waan biraatiif deemtee jechuudha akkas taanaani. Maalirra akka jirus hubadhee kaniin isin biraan ga'u tahaa jechuudha dirqama kiyya gaayitii hayyama haanaa gootu isiirraa hayyama fudhadheetiin maardiirraa dirqama deemeen barbaada ati seentee dheeytee gaa isii harka seenu deemtaa kimee harka seenu deemtaa jechaa lolaa jirti isiinis. Kanaafuu isinillee gama maalitti naadhaa maatii. Yaani hawwanni lolee. Akka naa hayyamtu gabbee akkaan barbaadee gurbaa kana. Mee salaamtaa isin hin gaafanne assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daawwattoota jirra jirtuu jirra gaafuma alhamdulillah askeenya jirra. Har'a humna ramadaana guyyaa 24 jirra. Alhamdulillah humna askeenya jirra. Egaa caalaanis akkana jaha garuu wanniin isaa dhoorkeefis jawaadiin bakka sana jira bakka sana jira anis hin beeyne eddaanis nu baane yoo dhugaadhaa bakka akkanaa jira jechuudha gahee deemee haa galchuu hin jaha waaqni harka seenee fi bakka jira waan beeku kanumaaf hin dhoorkifame. Gurbaa naa jecha wanni na jecha barbaade maa wardi yaa namaan tan wanni kaameraa kana kaayee hordoftoota biraas akka gahu wanni barbaadeef dhage. Gurbaan kun sababni itti gartee nagaa maatii isaa keessa taa'u jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin ji'a ramadaanaa kana nagaan taa'ee maatii isaa hojii soomanu jira. Nuyi hatti dhaqee sababaan atilleen duraan waliin beeytanii almaatutti si geessee xifaan tiyyuma yeruma hundaa'u xifaan tiyyuma. Anaatu mana isaanii sanuu si geessee sababaan si geessetti gaa wal dhabbii sanuu dhuftee kaa isiinis waliin wariitee kaa mana illee deemuun kun dhufee beekadhu. Gaddaabaan eenyu jechuun xifaan tiyyaa jechuudha.
Kanaafuu anumatti faadhaan barbaade osoo inni itti baasan tiyyatan hangartee manaa ba'ee ala jiru ani gaamana oowwifadhee cabjee taa'uun kun waan narraan eegamnee waan mucuufiin anilleen dirqama irra jiru gaagartee barbaadee isaan kanaas gartee isa kana mana deebisuun dirqama irra jiru jechuumaa fi isin jechu jira wanni hayyama sirraa fudhadhuuf kanaafi. Mee isinillee gamanumaanuu waan naan jettan yoo qabaattan isinillee waan jettanii yoo qabaattan akka dhaamsa keessanas jalatti komentii jalanaa keessaniin barbaada. Hatta bunaa saaduu hinuui. Ana mata bunaa itti jirtu meeqadhu dhugumaan siima. Jaadeen biyya ala jiraaji. Jaadeen osoo bihee ala jiru ani mana taa'ee ma dhugee yaartii haara yaa wajjin jechuun kaadhimaati yaa wajjin akkanatti buna dhugee rahaa kana godhuun kun narraa gadi deemu basi akka bunni kun narraa gadi deemu. Sana akkasuma matti anu narraa gadi deemu bas maal goona gaa'ee siraa bakkee ni jira. Wanni goonu waa hedduu jira wanni goonu. Gabbaanee barbaannee amma yoo haayoon ifi gartee anaa kan ifi gabbee barbaadu kana dhoorkitu taate ati gabbaatee barbaadu. Maatiin deemee barbaadare. Ati gabbaatee barbaadu dirqama. Yoo immoo gartee kanan ta'u jette ati mana taa'i anaatu barbaadee bakka inni. Sirallee ani akka mataa kiyyaatti ayyuun deemee barbaade na harka. Ati yoo himee harka kiyyaattillee yoo nan deemee barbaadee baasee kana wayyaa fakkaate. Sila akka yaadatu. Amma yoo ka dhugaa himee harka yoo ka bu'u taate isi wanummaa jaadee qabduufu dirqama takkaffaan suma harka deebisuudha. Sanuma malee wanni isin barbaadduuf dhimma biraa akkatti qabdu. Yoo baaqa isi harka jiraatu taate. Dhagaye amma duraas wanni itti miidhame jawaadeen sababaa kiyya isaatu buddii xiyyaana dhiiga isaatu wajji jireenya keenya hin feene isaan nu jidduu deddeemu jira jetteeti isarratti xiyyeeffattee turte amma duraas. Ammallee furmaatee galatoomi jetteeti galata furmaatee dubbachaa agarte akkuma agartee sanitti jawaadeedha anammaan duraas jechaatiin ture kanii fi akkanaaf caalaa walitti deemnu nuun feene adda nu diiguudhaaf kaayyoo guddoo kan qabu jawaadeedha jetteeti xiyyeeffannaa si kara jawaadee deemsitee jirti maarri. Kanaafiin dirqama gaa eeganii gurbaan kun sababaa kiyyaan maqaa kiyyaan gartee miidhamee bultii isaa tana facaatee ayyaama guddaadhaan dhiidaa wal jala geesse yeroo ijoollee isaa tanaaf waa godhee gabbahee waa hedduu qopheessuu danda'u irratti dirqamni irra jiru irratti sababaan ani ka'ee maawwaddiidhaaniin wal barsiisa jee fuudheellee achi dhaqetti isaan kunillee sababaa kiyyatti gartee an rakkoo dabree rakkoodhaaf hin uumamne rakkoo lammataa irratti bidiin caalaa narraa bahi deemiin mishoo tanaa tasii jettee aarte malee furmaatee inni lolte yeroof aarte malee an gaarummaa isiitiis namni naaniin nu hin beeka yeroo dheertuudhaan isaanii wajjin jiraate jechuudha nama lubbuu isii tana gartee si jecha aarsaa barbaachisa qabalee lubbuu isii tana dabarsee kana waan ta'eef dirqama nurra jiru bahuun kaa'ee jawaadee saniif barbaaduun isaan kana gartee fayyaa isaanii isa walla godhee ani maaliin jaanimee amma tiyyatanii islaaniin fuudha jee gartee itti yaadu jiru tunaa haftu malee badala gartee gaafa gartee haalliin waan jaa'ee wanni hundinuu yoo rabbiin fedhe wanni takka illee tanoo namni hin jirtu wanni walamaan jirtu beekamu rabbiin feenaan teenyaas ni dhaqqabdi tamtuu dura duuba tajaajila kanaa tanaatti ture jechuudha maatii ilmaan nagayaan taa'ee guddifachuu jiru sababaa maqaa caalaatiin caalaan gartee geessee achitti akkasii na fuusisaa jee sababaa dhagatti gartee aboo an rakkoodhaaf hin uumamne rakkoo tanaas hin danda'u gammada rakkoon dileedda keessa dabarsan caalaa mana nan deebisinii natti hin deebisinii hin danda'u miidhama lammataati intalti tunis hammeenyi isii hangam takka akka hamtuu taateen hin beeka narraa ka'ee deemiidhaanii sababaa kiyyatti jawaadii illee itti taatee ariiti. Inni dogoggore. Sababuma kan jedhee sanniin beekan. Wayi dogoggore. Yoon dogoggore jiraatee islaan akka sanuma yaani sababuma kan yoo abbaan badii ifi tan yoo abbaan fedhamu. Ana jawaadeen akka fedha ta'uu sababaa keenya garuu nagee harbi manatti haa deebisu nuti illee hin deemnee barbaadna. Ila hanga ammatti gaa bilbilli isaatis kunoo hin dhuu isiidhaa taatu kunoo ijoolleen irra dhiisee deemee natti hin deemnee jettee kunoo kana booyu jirti. Booyichummaan isii sanoo hangam takka akka garaa na balleessu jiru anaatu beeka. Laayee barbaada. Niin beekaa jechuudha. Naa jechaas waan isiin tahaa turtees niin beeka. Sababaa kiyyattis hedduus miidhamtee jirti rakkoorra geessee jirti. Sii galee hangam takka akkana kabajuu hangam takka akkana darajaa isiin kabajaan isii biratti ani isii qabu. Isiin naaf qabdu niin beekaa kana waan ta'eef obboleettii tiyya gifti duree ju'aateedhaa kabajamtuu jaalatamtuu ulfaattuu obsa qabaadhu dhugaa keetii onni ati jettees haqa qabdaa haa ta'u garuu ammoo namni obsa qabaachuudha. Taatanarra hamtuu dila san hundaa'u rabbiin keessaa si baaseeti har'aan tana kunoo nagayaan tasgabbootee jiraachuu jirta. Ammallee ni tasgabbootaa irra anta ati haadha haqaa ati ogguma takka illee kanaafuu dadda'ee aartee onneen si buttee tarkaanfiin taa'anii hundatti hin seeninii. Anis ammarraa kaasee yeroo amma jiru tanarraa kaaseetiin bakka inni seenee barbaadeetiin
inshaallah walitti isin fayyisaati obsanaaf qabaadhuun gamanumaan dhaamsa kiyya kan oggaa gargaartillee hin deebisaan hafanni an ulee teetillee hin sodaadhu dhugaan siimaani odoo gartee sibiila fuutee na dhoyte jeesitti isin mufadhu gonkuma ni beeyta caalaa waan inni ta'es hangam takka akka kabajaa siif qabus hangam takka lola keetis arrabaas yoon arrabsees ulees yoo taates hangaan sii obsu ni beeyta ammallee furmaateen naa lola jee nama siinoodee sibiraa illee hafuu miti alhamdulillah arraanumaatu rabbiin walin nu deebisee wal garree rakkoo dila san keessaa hunda baanee wal biraa dhufuu dandeenye walittu dhiyaachuu dandeenye dhiisi gaafaan rakkoo keessa jirtu ati jirtus anis rakkoo keessa jiru takkaa yaadaan sibiraa hafeen beeku yaadni xiyyookuma takka illee sibira jira kanaafu obsanaa qabaadhu tasgabbaa'ii ijoollee bira taa'ii barbaadeetiin bakka inni jiru godhe inni seenee baaseetiin fidee walitti isin fayyisee gammachuu teenya waliin qooddannaa kanaafu obsanaa qabaadhu isin jechuu barbaada furmaateetii kabajamtu ammallee rabbi si haa kabaju rabbi obsa duraanuu ni qabda gootummaas ni qabda hayyuudhaas akkuma hayyuu taatetti akkuma obsituu taatetti akkuma beeytuu taatetti ammallee obsa qabaadhu